Ministeeronni ijoo Masrii lama Eertiraa seenan. Masriin hidhaaromsa laga Abbayyaarratti baroota dheeraaf atakaroo keessa kan jirtu yoo ta'u, waatii kana keessaa immoo sochii isheen taasisaa jirtu ijoo dubbii ta'uun gaanfa Afrikaatti muddamaa uumaa jira. Waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin mallatteessuun meeshaalee waraanaa ishee garasitti ergitee kan jirtu Masriin amma immoo masaanuu Itoophiyaa biraa kan taate Eertiraa waliin iccitiin marii taasisaa jiraachuun ishee beekamee jira. Masriin ministeerota ishee ijootaa lama kaleessa qe'ee Isaayyaas Afeworqiitti erguun marii jalqabdee jirti. Ministeerota kanatti Abdul Fattah al-Siisiin itti isaanii Isaayyaas Afeworqiif dhaamsa jabaa erganii jiru. Daawwii hojiif ministeeronni Masrii yeroo Asmaraa keessatti taasisaa jiran kun kan adda taasisu biyyi Itoophiyaa dhimma hidhaaromsa guddicha Abbayyaarratti ijaaraa jirtu ilaalchisuun Finfinnee fi Kaayiroon atakaroo olaanaa keessatti yeroo argamanidha. Isa dhaga'uu qabdan kana bal'ina isaa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Soomaaliyaan finciltoota Itoophiyaa keessaa mootummaa Itoophiyaa faana lolatti jiran deeggaruuf akka jirtu ifoomsite. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsa kennaniin waliigaltee walhubannaa ulaa galaanaa Somaalilaand faana mallatteessite. Itoophiyaan hin haqxu yoo ta'e biyya isaanii tarkaanfii kanatti ce'uuf akka dirqamtu akeekanii jiru. Odeessaalee jajjaboo gaanfa Afrikaa dhagoo qabdan kanneen sin dhageessisuuf Oromiyaa 24 News irraa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun haa jalqabnu. Yooyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 News odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa qabannee dhiyaannee jirra. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faarataatan subscribe tolchuun maatii keenyataa. Qophiin keenya saffisaan akka isin bira ga'uuf laayik share gochuu waliif qooda. Xumuraa odeeffannoo keenyaatiin waliin turtii gaarii. Ministeeronni ijoo Masrii lama Eertiraa seenan. Masriin hidhaaromsa laga Abbayyaarratti baroota dheeraaf atakaroo keessa kan jirtu yoo ta'u, waatii kana keessaa immoo sochii isheen taasisaa jirtu ijoo dubbii ta'uun gaanfa Afrikaatti muddamaa uumaa jira. Waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliin mallatteessuun meeshaalee waraanaa ishee garasitti ergitee kan jirtu Masriin amma immoo masaanuu Itoophiyaa biraa kan taate Eertiraa waliin iccitiin marii taasisaa jiraachuun ishee beekameetti jira. Masriin ministeerota ishee ijootaa lama kaleessaan qe'ee Isaayyaas Afeworqiitti erguun marii jalqabdee jirti. Ministeerota kanatti Abdul Fattah al-Siisiin gita isaanii Isaayyaas Afeworqiif dhaamsa jabaa erganii jiru. Masriin ministeerota ishee ijootaa lama Eertiraatti erguu ishees kan beeksiste yoo ta'u, ergaa jajjabaa pirezidaantiin al-Siisii gita isaanii Afeworqiif erganii simamee jira. Biiroon ministeera Haajaa Alaa Masrii ibsa kaleessa baaseen hoogganaan biiroo nageenyaa Masrii Abbaas Kamaalii fi ministeerri Haajaa Alaa Masrii Dr. Badir kaleessa daawwii hojiif Asmaraa seenanii kan jiran yoo ta'u, pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii faanas wal arguun isaanii biiroon ministeera Haajaa Alaa Masrii kun ifoomsee jira. Biiroon ministeera Haajaa Alaa Masrii kun dabaluun ministeeronni Masrii kun dhaamsa jajjabaa pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisii irraa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiif ergamee qaqqabsiisanii kan jiran yoo ta'u, guddama siyaasaa fi nagaa naannawaa gaanfa Afrikaa dabalatee hariiroo biyyoota lamaanii guddisuu irratti mariin qaamota lamaan kanaan taasifamuu akeekee jira. Qaamonni lamaan kun nageenya naannawaa galaana diimaa barbaachisummaa sochii daldalaa idil addunyaa geggeeffamu jiraachuu dabalatee haala wayitaawaa gaanfa Afrikaa keessa jiruu fi qormaata mudachuu malu irratti machuu isaanii pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii faana dubbachuu isaanii biiroon ministeera Haajaa Alaa Masrii kun balballoomsee jira. Biiroon kun ibsa isaa kanaan dabaluun Masrii fi Eertiraan tasgabbii Sudaan keessatti fiduu fi Soomaaliyaan bulchiinsa ishee mararratti birmadummaa ishee mirkaneeffachuun dirqama ta'uu isaa waliif galanii jiraachuu isaaniidha. Daawwii hojiif ministeeronni Masrii yeroo ammaa Asmaraa keessatti taasisaa jiran kun kan adda taasisu biyyi Itoophiyaa dhimma hidhaaromsa guddicha Abbayyaarratti ijaaraa jirtu ilaalchisuun Finfinnee fi Kaayiroon atakaroo olaanaa keessatti yeroo argamanidha. Pirezidaantiin al-Siisii ergaa Isaayyaasiif ergan kana keessatti taateewwan nageenyaa haala Soomaaliyaa fi dhimma galaana diimaa dabalatee dhimmoota jajjabootaan kaasanii jiru. Itoophiyaan waliigaltee walhubannaa ulaa galaanaa Somaalilaand faana mallatteessuu hordofuun hariiroon michummaa Soomaaliyaa waliin qabaachaa turte diinummaatti jijjiiramuu isaatiin masaanuu Itoophiyaa bara dheeraa kan taate Masriin waraana ishee ollaa Itoophiyaa Soomaaliyaa seensisuun ishee dama olaanaa uumee jira. Kanaan kan mufattee Itoophiyaan Soomaaliyaan fakkaatota ishee alaa affeeruun gaanfa Afrikaa gooluuf hojjechaa jirti jechuun kan yakkite yoo ta'u, Itoophiyaan dhimma kana callisaan akka bira hin dabarre gama ministeera Haajaa Alaa isheetiin ibsuun ishee kan yaadatamudha.
Masaanuu Itoophiyaan Soomaaliyaan finciltoota Itoophiyaa deeggaruuf balbala ishee banuu ifoomsite. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessee hojii oolchuuf yoo yaale finciltoota Itoophiyaa keessatti lolaa jiran waliin quunnamtii uumuu fi deeggarsa gochuuf akka yaaddu ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ibsanii jiru. Filannoon finciltoota hidhatee Itoophiyaa keessa jiran yookiin finciltoota sirna Itoophiyaa irratti qabsaan waliin quunnamtii qabaachuun yoo kana itti fufee isaan waliin quunnamtii qabaachuun filannoo Soomaaliyaaf banaadha. Balballi nuuf banaadha jedha ministeera jaalaa Soomaaliyaa kun. Fiqiin haalli jiru gammaatti sadarkaa sana akka hin geenyees cimsee dubbatee jira. Sadarkaa sanarra hin geenyeem furmaanni akka jiraatu abdiin jira. Garuu daandii nuuf banamedha. Achi deemuun karaa sana fudhachuun isaan quunnamuun isaan deeggaruun cinaa dhaabbachuun waan sirriidha jechuun akeekee jira. Ministeerri Haajaalaa Soomaaliyaa kun mootummaan Soomaalee adda bilisummaa uummata Tigraay kan waggoota lamaaf mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti lola lubbuu namaa galaafatee waliigaltee diinummaa dhaabuun Piriitooriyaa sadaasaa bara 2022 gaggeeffamutti hirmaatee quunnamuuf karoora qabaa jedhamee gaafatame. Sanarratti mari'annee turre garuu yeroo kanatti kufaatiin Itoophiyaa dantaa Soomaaliyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa hin qabu. Garuu yoo itti fufan warra Soomaaliyaa mormanii fi gariiwwan adda ba'u waliin waliigaltee yoo uuman nuuf filannoodha jechuun deebii kennee jira. Gamtaa Afrikaa fi Koomishiniin Dinagdee Mootummoota Gamtoomanii Afrikaatti itti aanaan bakka bu'aa dhaabbata Itoophiyaa obbo Nabiyyuu Teedilaan yaada ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa eeqanii jiru. Ergoonni Al-Shabaab akka qondaaltota mootummaa fakkeessanii kanneen Baanaadir yookaan naannoo Moqaadishoo alaa waqabeessa ta'anii hojjechuu hin dandeenye sabboonummaa qulqulluu giddu galeessa gosa dhibbootiin oofuun yeroo dubbatan arguun waan nama kofalchiisudha jechuun Nabiyyuun eeksirratti maxxansee jira. Dhimma ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilaa turan Nabiyyuun itti dabaluudhaan waan akkasii guddina waggoota dheeraa laamsheessuun Soomaaliyaa boollatti galcha jedhan. Waggoota kurnan sadan darban keessatti Itoophiyaan konferensii araaraa keessummeessuun mootummoota Soomaaliyaa wal duraa duubaan dhufan gargaaruuf loltoota erguun hariiroo biyyoota lamaanii ho'aa dhufeera. Garuu hariiroon kun kan badeem ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad amajjii 2024 pireezidaantii Riippaabilikaa Somaalilaandin yaadannoo waliigaltee mallatteessanidha. Akka qondaaltonni Somaalilaand jedhanitti waliigaltee kanaan Itoophiyaan waggoota 50f akka buufata galaanaatti itti fayyadamtu qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 yookaan maayilii 12 liizii gochuun biyya walabaa ta'uu ishee beeksistu Itoophiyaan biyya jalqabaataati. Soomaaliyaan waliigalteen kun akka mirga abbaa biyyummaa ishee cabsuutti ilaalti. Jimaata darbee gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa USA Maayik Haamar Finfinnee taasawaa taasisaniin biyyoonni lamaan karaa ittiin waliin hojjetan akka barbaadan dhaamanii jiru. Ameerikaan abbaa biyyummaa naannoo Soomaaliyaa birmadummaa fi tokkummaa akka deeggartu ifatti ibsiti. Kanas baay'ee fagoonirraa jiran biyyoota naannichaa hunda gidduutti hariiroon nagaa fi gaariin jiraachuu fi mirkanaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti arguu barbaanna. Akkasumas lamaan isaanii karaa itti tarkaanfatan barbaadanii akkamitti waliin hojjechuu itti fufuu akka danda'an akka ilaalan amnam. Raayyaan ittisa Itoophiyaa fi wareegama Itoophiyaan Soomaaliyaa keessatti lola Al-Shabaab irratti goote kana irratti xiyyeeffachuu qabna. Haamar Al-Shabaab loluun hariiroo gaarii Soomaaliyaa fi Itoophiyaa akka barbaadu dubbatanii jiru. Biyyoonni lamaan kun rakkoolee irra deebi'anii haasawwan furmaata argachuu hin dandeenye sababni isaan mudachuu qaban hin jiru. Ammas biyyoonni lamaan seera bu'uura chaartaraa AU ifatti ibsaman fudhachuu qabu. Kunis kan wal hubachuu keessatti mirkaneessuu fi beekamtii kennuudha. Biyyummaa naannoo qulqullummaa fi tokkummaa jechuun Haamar imbaasii Ameerikaa Finfinneetti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin dubbatanii jiru. Fulbaana 1988 pireezidaantiin Soomaaliyaa Muhammad Ziyaad Barree fi pireezidaantiin Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam Jibuutii keessatti pireezidaantii Jibuutii du'an boqotan Hasan Guleed gidduu seenuun waliigaltee irra ga'aniiru. Diinummaa dhaabuuf waliigalanii finciltoota walii deeggaruu akka dhiisan waadaa seenanii turan. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa kan ta'an Ambaasaadar Maayik Haamar miidiyaaleef kennan keessatti dabaluun Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemamaa jiruun hin dhaabdu yoo ta'e carraa alergii kan mootummaan Ameerikaa qaraxaan ala bilisa kennu akka dhabdu dubbatan. Carraa kana Itoophiyaan gaafa Tigraayin wal lolaa turtii akka dhabde kaasuun carraa gaafas dhabde kana deebistee argachuuf sarbama mirga namoomaa humnoota mootummaatiin naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuu qabdi jechuun dubbatanii jiru. Ambaasaadar Haamar walitti bu'iinsa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemamaa jiru hordofuun namoonni nagayaa akka ukkaanfamaa jiran kaasuun kanarraa ka'uun gara Oromiyaa fi Amaaraa imaluuf akka rakkatanii simanii jiru. Ambaasaadar Maayik Haamar
marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu marsaa lamaan Taanzaaniyaatti geggeeffame irratti hirmaachuu isaanii yaadachiisuun ammallee mariin akka itti fufu mootummaa Noorweey waliin ta'uun tattaaffii taasifnu itti fufneerra jedhanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 News dhiiffanoolee wayitaawaa goolii addunyaa yeroo ammaaf qabannee dhiyaanne sumarratti goolabna. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe tolchuun maatii keenya ta'aa. Gatsumuroo odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.